Garuu kun jalqabeen dura waa buufate waa'ee kormaa raayyaa doomataa fute akkanitti fufuun gaafii jawwabadde bakka baabsee seeraa tachi tarkaanfadde afaaniin illee taatu kuukaa buqqifadde amma humna kootii tashee bachi baadde rasuula koorratti rahmata buufate haaliin saabota taabii attaanfate muumittoota hundaa kuraafata saakadde gooftaa kooti ergadde gargaarsa isaatiin بفضل ارتفاع فاقر القوم لا إله إلا الله رانجر قبهاتا محمد رسول الله دلسازا يا جل شهادة سيدي رابطة بسيسا يا نمي كنا دون بدل دريسا يوم بوتمنا نقر لا تاكينسا Akkan godhu dhabeen yaadni na dhamaasa of keessa deeffadhee hafuura qubaata yaadni kiyya qabeetiin galle jaalaansa naafa hamseesee rabbi sumarfadda waansa rabbii koos qajeelaa garuu hundee to'ansa ol qabee lallabee dubbadhus maal baasa ajaba qabaan sidaa yaanuun qaqqabee Nasri isa gubbaa jirta live page irani page kiyani Nasri anoleetiin Zara entertainment injada ayya wani argaa hin jiru faneeti kamiin seentee jira bargaafis koi ki man fakkaate koi me lala Nasri anoleetii anille Nasri anoleetii jira laalutti injira beeta na dhufne koi kiyu koi me ni lala page me kiyan natti fakkaata ifama yeroo tokko na eega rakkoon hin qabu rakkoon hin jiru la rakkoon qabu eega network xiqqoo wifi harkifataa beeta okay argeen jira Nasri anolee page dhaan himi arge yaa as kemme network malte du'aadha network beeta naaf hin dhufne ammas bareeda argaa jira yaa kan kootiin ta'uu beekee jira argeetiin jira nee warri irra jirtan share walii godha si argaa jira mee nashiida raayyaa sanarra nuufaa akka dhaggeeffamu laalla raayyaa sanarra deebisi yaa okay ustaaz rakkoon qabu Asisiya Mera santos Ustaz ni dhaga'amami akka gaarii si dhagaan yaa xiqqoo neetworkiin isaa telefoona irraa waan ta'eef beeytanii neetworkiin xiqqoo hanga yaadame ta'uu dhabuu danda'a. Okay. Technically telefoona irraa isinii sirreessa laaptooppii irraa miti waan ta'eef xiqqoo namni xiqqoo olaa siiquu mee yoo namni ol siiqe sagantaa keenya ni eegala daqiiqaa 2 hanga 3 raayyaa sanban. Ustaz ni dhaga'amami waan sa jaba keessa inuma laptooppii daran kanaatu akka gaarii bareedaa jira yaa telefoonaan bareeda yaa hojjechuu dadhabee alaatee achi tafee garuu islaamummaan gaafa ergamee dhufe gaafa ifaan haqee addunyaadhaaf dhufe maslahaa jireenya uummataatiif dhufe malee nam tokkollee yoo nama hin hafe wallahi naan fuudhu fakkate laafi rabbii rabbummaa isaa maatu garraa hafe يمان وبنبي يوتو برارف يا أمة شهادتين ولدي قدوم به ونيو عقيداتي قبل دادف ميقا دمك يوتو بنسيد به كده كنا قهونا ببكارف وهم بياك نتيجة أفجبه وان دنيا رتبه داو اتفقنا بمدير الكتاب يا فاكر Ustaz Meesin sagantaa beeksisaa namni illee seenaa jira nama 1,400 gahee jira. Sagantaa beeksisaa isin eeganii hanga 12,000 guututti na eedani.
Umara konin kabu namni tokko illee seenu inshallah nuti guddaan manni eegaa Ayaanin taaraafii yoo rafanillee inshallah ganama ni qaban jenneetuma yaanna irra guddaan daawwattoota keenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh kan fagoo jirtanii fi dhihoo jirtan hundinuu bakka jirtanii rabbiin isin waliin haa jiraatu jechaadha. Akkuma agartanitti egaa akkasumatti yeroo takka na obsame خير إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوني خينيا خنفقو في ديهو جرتن هندي خيسنو بكا جرتني يا رب سبحانه وتعالى إسن رها جالتو يجانا أران تنقا بطلوان obboleessa keenya nasrii peejii isarratti qophii addaa sagantaa addaa tanamuu irraa ni gammaddan jennee abdannu yaannu rabbiin subhaanahu wa ta'ala irra guddaan hojii tana keessatti rabbii jaalachiisuudha. Rabbiin akka malee nurraa gammada jennee abdii qabna. Isinillee rabbii nu kadhadhaa. Keessattuu gaa obboleeyyan kiyya sadeen kanaafillee rabbi akka kadhattan akkasuma arraan tana sagantaan cimtuun Hawwii sanyii Jawaar Muhammad isii qabannee gara sagantaa cimtuutti seenuuf deemna. Namni baay'inaan irratti argamee waan kanarraa akka qooda fudhatu antum shuhadaa'ullahi fil ard isin ragoowwan rabbiiti. Ragoolee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dachii tana keessatti isin godhateerraa waan taataniif addunyattis ragaa akka baataniif akhirattis akka ragaa baataniif obboleetii teenya guyyaa arraan tanaa gara gartee maatii miseensa gartee keessan tahuudhaaf miseensa gartee Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tahuudhaaf battalumaan asirratti baallamannee argamnee jirra. Meegaa gara obboleetii teenya achi dabra Hawwii sanyii Jawaar. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawwii gaa islaamummaan tuni dirqiidhaan namni tokko amantii islaamatti seenuu hin qabu. Namni tokko hubatee qoratee baratee xiinxalee sammuu qulqulluu irratti osoo namni osoo isa hin dirqine tahuu qaba. Fedhii isaatiin waan kana itti amanee keessi isaa fudhatuudha qaba. Wanni si gaafachuu barbaadu namni amantii islaamaa tana qabadhu islaamawi jedhee qawwee sitti qabee takkaa si dirqee islaamuu qabda jedhee si dirqe jira. Kuni fedhii kiyya amantii kana fedhii kootiin keessa galee itti amanee rabbiin tokkichatti jira itti amanee fedhii kiyyaan islaama ta'ee jira malee namni natti mee namni na kadhatee namni na barsiisee osoo hin taane fedhii kiyyaan itti gammadee itti seenee jira. Maashaallah maashaallah Allahumma baarik wazid. Waan hedduu nama gammachiisaati. Maaliif akkana jenna seete yoo arraan tana namni si dirqee yoon islaamoyne takka siin ajjeesa takka wayin si godhe yoo jee namni sodaachise boor yoo sodaa san jalaa baatee bakka gartee nagiyaa dheetee amantii kana keessaa bahuutu nama mudataa jechuudha. Kanaafuu yoo keessi keetti amanee qalbiin tee islaamummaa jechuun duraan dursee keessi onnee teetii waan kana gartee fudhatuudha amanuudha. Arrabaanaatis ragaa bahuudha hojiidhaanis mirkaneessuudha. Isin tun waa sadiittidha. Onnee lapheete arraba hojii qaamaati. Kanaafuu mee wanni itti kakaasee jira islaamummaa tana qabachuudhaaf maaltu si gammachiise islaamumarraa maaltu si hawwisiise maaltu islaamummaa tanatti fedhiin sitti argamte tun maali islaamumarraa ati gartee akka malee feetu akka malee jaalattu. Ani jalqabuma kaasee qaatiin eegalee biyyattillee safara koollee ijoollee gwaaddanyaa hedduu qabu jedhee musliimaa amantaa musliimaa hedduun jira durumarraa kaasee. Haa ta'u malee garuu yeroo hundumaa keessa koo jira gammachuun hin qaba lapheen kun yeroo hundumaa achuma jira amantaa kana bira rabbii tokkichatu jira sanumatti amanuun immoo keessa keeyyamuyyuu gammachuu qaba jechuudha.
Kanaaf akkan itti gammadee akkan itti amanu yeroo hundumaa durarraa kaasee keessa kiyya wanna jiruu fi itti milkaa'ee jira jechuudha amma. ما شاء الله اللهم بارك وزد هدو نتتولا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكا حديثة قرتي بريدة خيستي نقبا سنتي إرقام ربي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مالجأني الإسلام تهدم ما قبلها دي رسول صلى الله عليه وسلم قافتوكو نمني عمرو جأمو رسول ربي نمني خون أكملي أمنتي إسلامتي دولاتوري نمني عمرو جأمو خوني عمرو العاص قافتوكو فلما جعل الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قافتوكو قرتي نمني خوني إرقما ربي تلوفي يا رسول ربي قلبي تيو تهتيتنا خيستي جاللتي فإن إسلام ما نت أرقمتي جرتي إسلامو فداتي duraan diina ture nama gartee amantii islaamaa kanarratti gartee rorrisaa ture jibbaa qabaataa ture boodarra gaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala qalbii isaa tana gartee amantii tana fedhii jaalala amantii tana keessatti uumuudhaan rasuula rabbii dhufee yaa rasuula rabbii je'een ergamaa rabbiitiin rabbiin qalbii tiyya tana keessatti gartee islaamummaadhanatti mul'isee jira kanaafuu je'een فقلت أبسط يمينك فلا أبايعك هركي مرقاكي كان نابني جين إرقام ربيتين أكس يوجرون مالي في رسول ربي جلادي دي مالي في جين برواني هركي كان نابل إسيس جوف جين عمري خوني أكا ربين شبوتي يتهد أما درا جبا في أكا سمتي قرتي أولا عن إسلام مرتي أوفاتوري ركون عن إسنين رتي جيسيساتوري سن akka araaram argadhuufin ballama siiseenuudhaaf ulaagaa waan naaf araarama godhuu saniifin islaamoo jiraate akkana jennaan sa'amaa calimta jeen ati hin beekne hijeen anna al-islaama yahdimu maa qablah والحجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم يا عمرو العاص هاتهم بين جين إسلامummaan tuni waan islaamummaa dura hojjetame dubbatame waan amantii islaamummaa dura ati hojjette dubbatte balleessite jiraat rabbiin sirraa akka haqu hin beene jeen wanni san dura dabarte hundinuu sirraa rabbiin haqa jeeni daqiiqa takka illee turuun qabnu kanaafuu wanni dila irraa dabarte gaarii taatus rabbii bira si jirti yoo hamtuu taatees guyyaa irraa kanarraa akka nama gartee haati arraan tana si deessetti yani sawfa tarji'ina ka yawmi waladatki ummiki akka haatiti arra si deessetti qulqulluu rabbi godhee si deebisuuf deema abdii qabna rabbirraa wanni gaa amantii islaamaa tana itti seenaniin isiin tuni jechuma lamaa fi sadii nasri eessa kuttee hawwiin أستاذ هاوي جولة ميسنجران بيكا تبلبلا جولة تبلبلا ايوه ندي بتني أي نيسن اتفاق واني بيكمو كابو رسول ربي صلى الله عليه وسلم وانتي إسلام ما درد دلقمي هندنو ربنا ما إيسا جي رسول صلى الله عليه وسلم خنافوغا هاوي إسين إسلام ما واني تسينانين توني gaara ol bahuudhaan miti arrabumaa fi onneedhaan hojiidhaan mirkaneessuu qofa na jalaa jetta eegas booda sakandii sanirraa gaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa obboleetii teenya si godheetiin abdii qaba inshallah ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أني رقام بها جتا نين دقومسا نين بيخا gabbaramaan
haqaa haqaa kan gabbaramu haqa godhatu Allaha tokko qofa ani ragaan baha niin beeka ittiin amana niin dhugoomsa Nabi Muhammad nabiyyi rabbii ta'uu ergamaa boodaa mahayyii ta'uu karraa mahayyii ta'uu isaa jechuudha. Karramayyii ta'uu isaa sallallahu alayhi wa sallam akkasuma nabi Iisaan ergamaa rabbii nabiyyi rabbii gabricha rabbii tahuu ragaan baha jannatni ni jirti jechuun hin dhugoomsa azaabninis ni jirti jechuun hin dhugoomsa azaabni qixaatni azaabninis ni jira rabbii bira jechuun hin dhugoomsa بارك الله فيك ربي سرها جالتو ربي سبات سيها خنو سكندي تنرى جلق أبدي ركونتي غمچونتي بلونتي حالي آتي سيمودت غارين بلون ركون تيكون قدون هندينو مرمى نما لا إله إلا الله محمد رسول الله جي قبار جرتي obboleetti haadha intala ummata nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akka hoggana akka dura bu'aatti godhatee miseensa nabi Muhammad hundaafu maatii isaaniiti baga maatii miseensa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taate baga rabbiin tanaan si fedhe baga rabbiin siin jaalate isin tuni namni barbaadeef osoo hin taane rabbiitu namaaf fedha rabbiitu namaaf kenna namni sitti haasaweef qofa osoo hin taane onneen kan kee keessi isaa rabbii biraa yoo si fudhachiise malee waa namni tokkollee waa nama fudhachiisuu miti baga gammadde Amin. baga teenya taate baga rabbiin subhanahu wa ta'ala maatii keenya si godheen sin ja'a dhihaadhu gaakumaan sin je'e rasuuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam ati arraantana akka nama haati guyyaa arraantana isii deesseeti duba rasuuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam namni shahadaa qabatee gara amantii islaamaa seenee rabbi haqaan gabbaramaa tokko qofa gabbaruu jalqabe jaa cubbuun isaa diliin isaa wanni islaamummaa dura hojjetame osoollee dogoggoraan namallee ajjeeste islaamummaa duratti guyyaa arraan tanarraa jalqabee cubbuu fi dogoggoraa fi rakkoon sun hundinuu rabbiin sirraa haqee jira rabbirraa abdana islaamummaan tana qabdi baga rabbi si filate rabbiin subhanahu wa ta'ala khayrii tana obboleeyyan keenya hundaaf illee haa jaalatu janna waan jettu yoo qabaatte dhihaadhu hawwii teenya. Hedduu galatoomaa baay'ee gammadeen jira hedduun af galatoomaa jechuu barbaada. Daawwattoonni keenya kan fagoo fi dhihoo jirtan bakka jirtanitti isinillee baga gammaddan obboleettiin teenya tun dirqama namni muslimaa jiheen walirraa qabu nurraa qabdi jiraattus addunyaa tanarratti rakkattus gammaddus waa hunda keessatti isii waliin qoodannee fudhachuun dirqama kaleessaas obbolummaa oromummaa nurraa qabdi obbolummaa nafaa nurraa qabdi obbolummaa lafaa nurraa qabdi obbolummaa lafee nurraa qabdi
arrammoo obbolummaa guutuu hundaaftuu nurraa qabdi. Obbolummaa lammummaa nurraa qabdi. Obbolummaa islaamummaa nurraa qabdi. Obbolummaa namummaa nurraa qabdi. Obbolummaa oromummaa illee nurraa qabdi. Gara hundaanuu obboleettii teenya gar tokkoon illee hir'ina tokkollee kan qabne guuttattee jirti obboleettiin teenya. Warri keessattuu naannawa isii jirtan waan gaa obboleessi tokko obboleessarraa qabu, obboleettiin obboleessarraa qabu akka waan namni tokko gartee haala itti wal simatu bifa bareedaan simattanii maxxanfattanii obboleettii teessan ifitti dhiheessitanii waan gartee kabajaa isittillee ulfinaa fi guddina hamilee isiitillee cimsu akka gootan abdiin qaba. Nutilleen gara keenyaan warri Awurooppaa fi Ameerikaa jirtan hamilee isii baga gammadde jechuudhaan akka nuuf eedan Hawwii too wanniin siidhaamutu jira dubaas keessatti. Kaleessa gaafa biyyateetiif, lafateetiif, saba keetiif qabsaawaa turtee gootittii teenya, hayyittii teenya, jabduu teenya je'ee gariin si faarsuu ture yoo yaadattee jiraatte. Yaa sirriidhaan. Arra islaamoitee jirti jechuu yoo dhagee haasidni namni waanyu namni badaan namaa kakaleessa hayyuu sin jedhu arraan tana gartee wallaaltu sin jechuu mala. Kakaleessa gartee gootittii teenya sin jedhu arraan tana gartee lugna sin jechuu mala. Kakaleessa jabaadha sin jedhu arraan tana laaftuudha sin jechuu mala. Kuni hamilee sin cabsin. Kuni nama hedduutu sudura islaame. Nama hedduutu gaafa inni islaamummaa hin qabatin dura jayna ja'aniin, hayyuu ja'aniin, beekaa ja'aniin, maal arjaa ja'aniin. Gaafa inni shahaadaa qabatee islaamummatti seene maqaa san hunda isa xureessuudhaaf. Tuni gartee namni kun kaleessa hayyuu ta'e kun kijibaadha ja'anii kijiba irratti oofan. Arraan tana takka dhiirsaaf jecha gartee gurbaa tokko jaalatteeti shahaadaa qabattee ja'anii olallee hedduun sirratti banamuuf deemu. Rabbiin olala sanirra sirraa qabu yoo banamellee kuni si duratti ummata hedduuratti baname. Dubartiin islaamaa zamana rasuula alayhi salaatu wassalaam Xalhaan ni yaadattan. Xalhaa jaaniin Musulaym dhufeeti inni kun nama amantii islaamaa qabaachaan turre. Sitti akkana heerumtuun barbaada, si fuudhuun barbaadaa jeen. Jannaan maal jetteen ani gartee amantiin koo islaama sitti heerumuu hin danda'u jetteen. Maal jeebeeta? Yoo ati islaama taatee shahaadaa qabatte mahariin keenya inumaa islaamummaa sani garte. Namtichi gartee sahaabaan Xalhaa jedhamu suni shahaadaa qabatee isiis jaalatee amantii islaamaatis jaalatee islaamawee isillee mahriin guyyaa sanii ka isiin godhatte. Akramu mahriin jangarte irra caalaan irra guddaan irra arjummaan irra qabeenyi guddaan mahriin guyyaa sanii islaamummaa isaati jedhanii warri gartee seenaa barreessu. Akkasitti dubbatanii osoo arraan tana nama tokko jaalattee islaamoyte ulfina ni faarfama malee cubbuudhaa miti. Waan rabbii biratti sadarkaasii kannu malee xiqqeenyaa miti. Osoo arraan tana ati islaamummaa qabaachuu baatte kiristaana taateetu nama tokko hagartee islaamaa tokko walitti illee heerumuu dandeessa. Garuu ati islaamummaa fakkeenyaaf hin baana islaamummaa tana heerumatti illee osoo hin barbaadin haajaa heerumatti osoo hin ta'in qulqulluma ani rabbumaa fin islaamoo jettee islaamummaa filattee qabachuun kee kun nama boonsa. Hatta namni biraatilleen yoo fakkeenyaaf arraan tana obboleettiin teenyatuun nama tokko jaalattuuf jecha shahaadaa qabatte yoo jaan wallaahi ulfina kabajaateeti. Waan ittiin rabbii biratti faarfamtu malee waan xiqqeenyaatiin miti jechuudha. Kanaafuu baga gammadde dubartiin kaleessaas islaamummaa keessatti bakka guddaa ol aanaa qabdi. Namni dura arraan tana amantii anaa fi ati arraan tana qabannee irraa wal dubbachaa jiru tan namni dura ergamaa nabi Muhammad booda alayhi salaatu wassalaam dubartiidha namni shahaadaa qabate. Khadiijaa ja'aniin radiyallahu anha haadha mumintoota rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam namni ergamaa rabbii tahuu dura dhugoomse
nabiyyi rabbii namni ifitti qabe ati ergamaa rabbiiti jee isatti amane dubartiidha duba. Dubartiin Khadiijaan jedhamtu suni rasuula rabbii amantii islaamaa irraa qabattee bultii rasuulaatillee jaartee amantii islaamaa tanallee waliin jaarte duba. Rasuula rabbii sallallahu alayhi wa sallam arraan tan harka isaan irratti nama lakkoosan qabneetu islaame. Khadiija radiyallahu anha isii harkatti nama lakkoosaa ganadhaan isin jennetu islaame jechuudha. Dubartiin qooda guddaa qabdi. Akka yeroo garii dubartiin amantii islaamaa keessatti cunqurfamtuudha jedhanii dubartiin akkana jedhanii dubartiin hayyuun qaruuteen amantiin islaamaa hadiisa gurguddaa nuti arraan tana hawaasa barsiisnu bakki irraa waraabame maddi isaa dubartii rasuula rabbiin sallallahu alayhi wa sallam bultii qabaachaa Aishaan hayyuu qaruutee barsiistuu guddoo amantii islaamaa jechuudhaan beekamti. Kanaafu dubartiin haadha manaati, haadha ilma namaati. Dubartiin intala, dubartiin haadha manaati, intala haboodha. Namni dubartiin jabeessite bakka hedduutti jabaadha duba. Jeeni ati gartu kuni yoo inni gartee mana keessatti isin jeena goote malee alatti luina beek. Kanaafu rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam dubartii tana gartee maal jee ani jee rasuulli sallallahu alayhi wa sallam irra gartee jaalatamaa irra gartee filatamaa keessani jee rasuulli sallallahu alayhi wa sallam maal jee mas irra filatamaa fi jaalataman irra caalaan keessan dhiirti nama dubartii isaatiif tole jee rasuulli sallallahu alayhi wa sallam yani khiyaarukum yani irra filataman irra jabaan nama irra akhlaaqa namni amala qabu jaamu namni jeena jaamu namni beekumsa qabu jaamu namni hayyuudha jaamu nama dubartii isaa biratti kabajaa qabu nama dubartiin isa duuba isatti gammadu isa duuba isa faarsitu way jaarsi khiyya akkanaatimu way akkasiitimu jette nama dubartii mana keessatti hoggane nama dubartiidhaaf toleetu alatti illee tola namaati nama dubartii ofii kabajeetu alatti illee kabajamaa namaati. Kanaafuu sadarkaan keessan amantii islaamatti waan laafaadhaan miti haadha manaati isin intala namaati akkasumatti cinaa addunyaati. Cinaa addunyaati isin. Addunyaan tun isiniin dhaabbatti cinaatee isiniin dhaabbatti. Osoo isin jiraachuu baattanii dhalootarraa dhalootatti Qur'aanaa fi hadiisni kun hin dabru. Eenyurraa dhalanna duba? Isin tunu dhale. Kanaafuu ulfaadhuu dhiyaadhuu warroottan si arrabsan amma duree jiraatan battalumaan atilleen dhiifama akka gootuuf maaliif amantii jaalalaati. Amantiin amantii araaramaati. Amantiin waliif irra dabruuti. Ummanni si arrabse sunilleen ka'atilleen dogoggaran yoo xuyxe yoo jiraate ta'adra dura dabarte diliin takkalleen qalama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qulqulluudhaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si jijjiiree jira dilii warra gartee sitti cubbaa'ee dogoggoree akkana akkasi jee maqaa si balleeyse san inshallah atilleen dhiifama je'inii sin ja'a mee dhihaadhu gaa inshallah. Namoonni hedduun nattaa'uu danda'u itti jiran hundaasuun kan darbeera hundaafiyyuu dhiisee hin jira wali himuu dhiisuu waama jiru inni anumaaf iyyuu ijoollee hundumaaf illee dhiisee hin jira kiyyatti galatoomaas illee hedduun akka galatoomii Hawwii sanyii Jawaar Muhammad maqaan kee akkanoo maqaan abbaa keetii kamsila Hawwii eenyuti? Maqaan kiyya Hawwii maqaan abbaa kiyya Jawaar miti kastiin bira Facebookii. Okay. Maal gaa Jawaar abbaa qeerrooti baga abbaa keetiin sin ja'a inshallah Nasrii Anolee waan dubbattu qabda Zaaraa Oromoo waan dubbattu qabdanii dhaamsa hawaasa dabarsitan yoo qabaattan gara keessan isin dabarsa inshallah. Nasrii naa dubbatu. Hayyee galatooma dille jalqabarratti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jechuu barbaada. Itti aansuudhaan yaa xiqqoo gammachuutu natti dhaga'ama waan ta'eef baay'ee illee haasa'uu hin danda'u. Garuu ergaa tokko dabarfatu barbaada as biratti ilmaan Oromoo hunda obsaan akkana dhageeffatan. Yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti kan baratame waa diiguu malee waa ijaaruun namoota hedduu biratti baay'ee salphata. Ilma namaa ta'ee namni kamiyyuu namni hin dogongorre hin jiru.
nama ammoo dogongorte jettanii namatti faraduun ardhas borus ni ulfaata. Ejjannoon kiyya kaleessaas an eebii namaa hin himu namaan dogongorte hin jedhu. Maaliif akka konkootittuu badii fuula rabbiititti irraa gaafatamu hedduu qaba. Waan boru miizaana irra dhaabame guyyaa qiyaamaa fuula rabbiititti itti sodaadhu itti saalfadhu hedduu qaba. Kanaaf ilma namaa irratti faraduun namatti ulfaata. Kanaaf nama irratti hin faradinaa. Nama wayii hin qeeqinaa jechuu osoo hin taane hin arrabsinaa. Jecha hamaa arraba keessan kan boru rabbiin ittiin isin qabu kanaan jecha hin taane namatti hin darbatinaa. Waa diiguun kaleessas arras borus faayidaa hin qabu. Kan waa fayyadu waa ijaaruudha. Kan waa fayyadu waa obsuudha. Sabri yoo taate Rasuulli Rabbiillee alayhi salaatu wassalaam haadha manaa isaaniillee waan hin taane jedhaniini Aishaa irrattillee ololli hedduun godhameetiin sabaranii bira darbanii jiran. Kanaaf namni ilmi namaa yoomillee waa namaan hin jedha. Jecha garuu namaan jedhataniif kaayyoo ofiirraa, ejjennoo ofiirraa duubatti deebi'uu hin barbaachisu. Kanaaf wanti isinii dhaamu ilmaan Oromoo hundaaf, kan Islaamaatiifillee, kan Kiristaanaatiifillee. Amantiin kan dhuunfaati. Oromummaa walitti qabda. Mucayyoon kun amantii kana namni dhiibee dirqamaan isii seensisee hin jiru. Kanaaf guyyaa boruullee sababa amantiitiin wal qabachiisee ajandaa biroo waan Oromummaa keenya irratti walitti nu buusu, waan Oromummaa keenya irratti wal qoqqoodu nutti fidu, filiis qabatanii nuttiin gadi hin bayinaa. Fedha ofiitiin seentee amantiin kan dhuunfaati. Oromummaa walitti qabnaa. Kaleessallee gaafa Oromummaa keenya wajjin jiraannee waliin nu ajjeesanii gaafa nu ajjeesanillee Oromummaa keenyaan nu ajjeesan malee qoqqoodanii nu ajjeesanii. Kanaaf mucayyoon fedha isheetiin amantiin kun naaf ta'a na baasa jettee waan fudhatteef ajandaa akka hin taane waan jedhu qaba. Xumura irratti ammoo wanti isiniif dhaamu ilmaan Oromoo hundaaf